salaata subii isii tana itti gurbaa takkaan isinii malan toobaa akkamitti deebi'ee gurbaansa salaanni subii itti guddoo qabdiin sin jaabu rabbiin anaa fi isinii kun ubaalaa bisuu sin jaabu itti isii san keessaa gurbaan san maal jedhee beekta jaartii qaba ilmaan qaba dalagaas bareedu qaba ani salaatan salaatu araba an salaatan salaatu joollee kiyya wajjiinis taa'ee wajjin haasawu joollee kiyya tuni arra dura akka waliin jenne firii hadhootuudhaan sin jaabu haadhaa fi abbaan ilmaan isaaniitiin waliin haasawuu dhabuun joollee isaanii wajji suuraa adda addaa taa'uu dhabuun firii hadhootuudha takka maal jenne ka dabare tokko yoo yaadattan addunyaa kana keessatti namni ammaan tana jaarsaa fi jaartiin adda ba'uu jiru 192 lack of communication waan waliin hin haasawneef ka wal himu jira waan biraatii miti ilmi namaa waan biraasa laa obboleessu waan biraatii miti dhalaan kaafiraa horiidhaaf jettee sin dhiistu ka muslimaatii miti jaarsa kiyya maallaqa akka gaariitti waan xiqqoota qabu jettee kuffaarriin dhiisu yoo wajjin haasawne garuu sin dhiistee deemtiin sun sana ammaan tana gurbaan kuni rabbiin tuubaa irra deebi'ee isa deebise salaatatti jabaatee garuu salaata subiin dhufu jira salaata afurniin salaata subiin dhufu aadaatti jabattuu sin dhiisne sigaaraa dhuga filima baalagee ammaan tana irra hedduun namaa itti mokorome saniin laalaa jira jaartii oduu qabuutiin sin jaabu hin dhiisne san booda yoo salaanni subii hin salaanne riyaala 100 akkaan safata salaanni subii isa dabara borumtaa isaa riyaala 100 kasafata arraas isa dabara 100 kasafata oduu deemuu obboleeyyan kiyya kun takkaa fi 200 riyaala sadaqate yeroo kana kun takkaa fi 200 kanne ana achi oduu kannuu qophiidhe san booda gaafamaan udu addeetite dikrii galgalaatis ta'e hirriibaa godheetiin rafe ka'ee masjida dhufe oduun dhufu subii amma salaatu jedhe salaatee nin gala jeegamu oduun jiru ammaasi rabbiin naa laaffisee subii salaatee hin galu taa'ee dikrii ganamaa godhe eegana raka'aa lamee san bareedduu jiraame ta rasuulli sallallahu alaihi wa sallam namni salaata subii jama'an salaatee eegasii bakkumatti salaata san taa'ee rabbii isaa yaadatee eegasii raka'aa lama yeroo aduun baatee xiqqoo ol haatu garte toorata eega baate deeqaa 12 yookaan deeqaa 5 salaate akka nama hajjii fi umraa guutuu oggusanii taammaa sana argataa gabaabdutti hadiin isaa fi sayyid jaami wa fi sayyid tarjam min hadiin Anas wa Abi Muhammad radiyallahu anhu maasi akkanaan godhuu eegale filima baalagee sanis dhiise joollee xiyyaas inuma isaa wanti taa'ee wajji haasa'uu dhiisiiti quraanaan qaraasisuu eegale salaata waan tokko irratti ummati saayinsii maal dhugaanii beeka keessaa'uu dhiirri amman takka yoo teessee waa ta'u godhu jiraatu waa takka qofa malee waan biraa godhuu hin dandeessu akka dhalaatiin yoo laalta dhalaan obbo shunkurtaa jedhu jirtu yoo televizyiina laalu jiraatte geedeen isii as biraa teessee isitti haasu shunkurtaa isinis harka isii odoo ibicce dhuma jirti waan oduun jettu san isin dhageessi waan geedeen isitti odeessu dhageessi haasawa alarraa waliin haasawu illee dhageessi dhalaa muslimaa naguma qaanaa laattiin siin jee marsilaa waan garii waan irraa baruu qabdi irraa barte eessa jirtiin siin jaa garuu namni waan baruu jiru akka waliin jennu miskiinaan siin jaa rabbi nu haaraaf amma dhalaa nama dhiirri kasimi hin danda'u asoo nama lamaayyuutti haasoo hin danda'u waan tokko qofa irratti ati xiinxaltee fudhachuun obboleessa kiyya gabaabdutti naajii haasawuutti jeetu maal irratti xiyyeeffate salaata subii qofa yoo salaanni kun na dabare maallaqa akkaan qofa isirratti eebbiyate unnooti gurban filima baalagee illaan sigaaraa san dhiiseetiin jira subii salaatiin galuuti taa'eetiin fikriin quraanaan qaba jaartii kiyya wajji akka gaafa dura abuusa wajjisee beeku haadhaan nuusinga haa jarrabu nutis waan takka irra jarrabe ni agartaan siinga maaliif karaa eenyuutu isa karaa ifiifi baallama seeneema وقال تعالى ذكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إسان ولد خيسة كتابي وليبا خراي جنة خرولي خير نجي وني أتي أفضل سلمتي بر جودي ولد
شيطان الرد الدنيا صاحب هما سنين رد تتابع هنا خرولي غير نموت إسين كجيجنا وهي دورا أكاد جبزون دعوانا أتين دعو الرجل إلمي نما برسيسو أتين نما برسيسو كرمو أتين قرا دلقا حلال تجراتك أتين تجراتك بكتو فسقاي خرولي غير نموت دلقا إبادة ولا ما إبادة كم يدرون إزيدن